2 ሚሊዮን ፎሎወር raachuun keessan akkuma dhiingidda haala ajaa'ibaatiin miiliyoona 2 kabaja jedhe kabajee jira. Ijoolleen gara Dubaayii deemuu jettanii maallaqa keessan gara dallaalaatti ergitanii fixxanii kaatan Dubaayii hafee jira jedhamaa jira. Ijoolleen akkasitti boolee irratti deebi'aa jiru. እንደው ከቻላችሁ በዚህ እድሜ ያላችሁ ተጋቡ። yeroo kana fuudhaa jedhamaa jira. Maaliif beektu aatoonni sun hin badin. Ijoollettiin kun gaasuma dhugumaa wal fuuteedhaniim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaar kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam jirtu. Jiruun jireenya aafiyaan akkamiin isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Baay'ee viidiyoo sa'aatii 4 booda isinii gadhiisuu jalqabeetan jira jechaadha. Jechuun amma yeroon viidiyoo kana laaltan sa'aatii 4 booda yookaan immoo ganamarraayyii yookaan guyyaarra ta'uu danda'a. Garuu viidiyoo namoonni baay'een viidiyoon engadagar lakkiise irratti halkan sa'aatii 2 booda sa'aatii 4 booda waan arge warri jedhan jiru. Kanaaf viidiyoo kaleessas sa'aatii 4 booda gadhiise bareedduu namoota hedduu argadheetan jira jechaadha. Kanaafan viidiyoo kana sa'aatii kanatti gadhiise jechuudhumaa fi warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaaliin keenya akkamitti sabskiraayibiin bakka tokko irraa ka'aan jiru maayin Oromoo maaliifuu adaraa bahagga aምላክ maalifu subscribe gochuun dagatina video kana illee hundi keessan umee laayikii warri qubni keessan nagaa ta'e warri quba fayyaa qabdan laayik godhaa warri immoo qabaanni gaa maal jenna maalifu gara video har'aatti yeroo seennu gaa ijoollee ittiin kaleessa lamaan wal hammatte kun isuma dhugumaa wal fuuteedhan. dhaggeeffadhaa asirratti immoo Ustaaz Hamzaan yeroo kam akka fuudhuu qabnu nutti himanii jiru. እንደው ከቻላችሁ በዚህ እድሜ ያላችሁ ተጋቡ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ከጦርነት የተመለሱ ያለ ጃብር ወደ መዲና እየሮጠ ነበር። ከዛ ምን ነው ጃብር ብሎ ጠየቁት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በፊት ግን እረባካችሁ ላይክ እንኩ ሐዲስ ነው ይሄ ነገር ሼርም አድርጉ። ከዛ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብቼ እኮ ነው አላቸው። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢክራን አም ሰይበን አሉ። አግብታ የተፈታችሁ ነው ወይስ አግብታ ማታቅ ነው አሉ። ከዛ በል ሰይበን ያ ረሱላህ አላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብታ የተፈታችሁ ነው ያገባሁኝ አላቸው። አፈላ ተዘወጁ ቢክራን እንዴ ምን ሆነ ነው አግብታ ማታቅ ለምንድን ነው ማታገባው አሉ። ከዛ ያ ረሱላህ ቁትለ አቢ የውም ኡህድን አባታችን በኡሁድ ጦርነት ላይ ስለተገደለብን ብዙ ህፃናቶችን ትቶ ስለሞተ ህፃናቶቻችን እንድታንከባክብ ነው እድሜው ትንሽ ገፋ ያለ ያገባሁኝ አላቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚህ የምንወስደው ምንድነው? አግብታ ማታቅን ሴት ማግባት ይመረጣል። በሌላ ዘገባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዘወጁል አብካራ አግብቶ የማያውቁትን አግቡ فإنهن أطيب أفواها أكبتو يما يقو سيتوج أفاتو سدت يالنو يتأفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر أرحما ما سناتشو نسونو يمانم وها يالتشكمو مالتنو وأرضى باليسير بتنش ستوتانو يمدستو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكبتا يتفتاكو مقباتي ميتشالا نقرقن akkasitti gaasarratti akkuma argitan jechaadha yeroo umrii kana fuudhuu qabdu heerumuu qabdu jedhamee jira jechaadha. Gurbaan tokko shaayin bahireedha raaqoyyaa dhugnee walitti deemne jedhumu maa inni bahe maasha Allah durba jechuun gurbaa durban jedhe afaan goote maaliif hin badaara maan hin badaara isinii galee kanaaf sabiyyummaan wal fuudhuun filatame jechaadha. እና ዋን የዱ ከነ ነማገዲሲሱ ከሳ ይቻዳ ኢጆሌን ኤርላይንስ ዴማኒ ቦሌ ዴማኒ ይቻዳ ኢጆሌን ሄዱን ፐርሰንቲን ሰገልተሚ ሰገል ሂንዴ ቢያጅሩ ወሪ ገር ዱባይ ዴሙዳፍ ቢዛ ኩተተኒ ጀዳን አከሲቲ ዴማኒ ፐርሰንቲን ሰገልተሚ ሰገል ዴ ቢያጅሩ ይቻዳ ለገፈዳ ቪዲዮ ወይ ሁላችሁም ያዛችሁት ቪዛ እዚህ ያላችሁት ሁላችሁ ያዛችሁት ቪዛ ኤዲት ስለሆነ መሄድ አትችሉም። በትክክለኛው መንገድ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አለ ዝጋው
ብለው አንተ ስልክ ሲያወራ ነው። ስለዚህ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ካዛንቺስ ትሄዱና ስልጠና ትወስዱና በዚያ በስልጠናው መሰረት የትም ሀገር ዱባይም ይሁን 6 ሀገሮች ስምምነት ያላቸው ሀገሮች ላይ መሄድ ትችላላችሁ። በዚህ ቪዛ ግን ኤዲት በሆነና ፌክ በሆነ ቪዛ መውጣት አይቻልም። Akkuma asirratti dhageessan ijoollee walitti qabanii viizaan isin qabdan faayilii isin qabdan jechaadha feekiidha edit kan godhamaadha jedhaa jiru jechaadha. Asirratti maanni dallaalati ijoollee gowwoomsaa jira. Ijoolleen immoo kanaan booda Dubaayin deemuudhaaf qophooftanii waan arge jedhaa jirtan jechaadha. Of eeggadhaa, of eeggannoo guddaa akkasiin gootan maaliif ijoolleen akka kana boolee irratti ilaalaa. Akkuma asirratti argitan ijoolleen kun hariin akkasitti gaa deebi'anii jiru jechaadha. Boolee gahanii jechaadha. Hedduu tokko nama naasisaa. Ijoolleen hedduun bo'aaru. Inni kaaniin aaraaraa. Maaliif birrii lolaasee birrii harii sana ergee ka'ee akkasitti booleetti deebi'u jechuun hedduu tokko ganaan nama nyaata. Maaliif kanaan booda warri jirtan immoo of eeggadhaa. Akka xabiitti viizaan keessanii nyaata. Shaayii fi diga maal? Akka isiniin jechuun barbaada jechaadha. Kaameraatti akka mul'atu. Maani kursi bunaa kursi shaayii kursiin hin jiru. Egaa kana malee immoo waa'ee gurbaa engedda Saa'udii irratti nama Araba ajjeesee bade dhageessanitti dheetayyaadha. Gurbaa sana irratti wanti tokko jedhamaa jira. Mimee dhaggeeffannee walitti deebina. Oduun akka deemaa jirutti mucaa Araba galaafate sana namni arge riyaala 50,000tu gabbahee jira. Dubbiin akkasinii baga galaafatee jedhaattanuu miti dubbiin jara keenya. Balaa mucaan sun tokkichi hojjeteen Itoophiyaan guutuun as keessatti yakkamaadha maallaan jetteedha. Anis atis bakka jirtutti irraa gaafatamta. Qabamtee murtii fudhachuu yoo dhiiftes qabanii biyya si galchu geessanii si hidhanii ija tokkoon nu laalan. Kanaafuu suuraan mucaallee gadi lakkifamee jira. Namni mucaa sana argee dhiheesse odeeffannoo dabarsee kenne riyaala 50,000 akkana dubbiin. Egaa akkas jedhanii mucaa sana qabanii jiru. Mucaan sun qabamee jira. Ilaalaa kaa mucaa kalee Araba ajjeesiidhaan sa'a 24 osoo hin guutin qacam godhaniira riyaala 50,000 itti maddabanii nama isa arge jechuudha. Tarii Arabuma qabee tarii hoogganama isa beekuu qabsiisee garuu qacam godhaniiran. Billahi alaikum hagamoo aartan hagamoo Arabatti aartan walloltaan lubbuu keessanitti murteessina. Egaa akkasitti qabamee jira. Kanarratti namoonni wanti tokko dubbataa jiran mee dhaggeeffannee walitti deebina. Dhimma mucaa Saudi Arabiyaa keessatti Arabticha ajjeesee irratti namoonni waa hedduu jedhaa jiranii viidiyooleen garaagaraa ammoo olii gadi deemaa jiran namoota kennaanis warroonni Arabaallee waa hedduu mul'isaa jiran. Mucaan namicha ajjeese yookaan mucaa ajjeese badee ture amma qabamee jira. Qabamee ammoo maal godhan maal irra jira waan jedhullee waliin laalla. Dursa akkaataa mucaan amma irra jirullee isinitti himaa fuuldurri isaa ammoo maal ta'a. Mucaan kuni maal ta'a waan jedhu gabaabsee viidiyoo waliin isin mul'isa. Dursa ijoolleen teenya biyya Arabaa jirtan keessattuu ijoolleen teenya biyya Arabaa jirtan ummanni biyya Arabaa kuni seera mataa ofii qaba. Seera mataa ofiitiin wal bulfata. Akkaataa isaan ittiin wal bulfatan sanitti nuti buluu hin jaalannu. Jalqaba nama ajjeesuu, nama arrabsuu, nama xiqqeessuu oma biyya keenyatti baranne fuunee biyya namaallee finne rakkoo akkasiisan ofirraan geenne maatii keenya cinqaa jirra. Gaafa nuti rakkoo akkanaa kana hojjanne uumne maatiin keenya biyya keessaan cinqama. Haadhaaf abbaan cinqaa haganan jedhamne itti dhagama. Mucaan kee du'ee moo jira moo yoo hidhame gadhiifamoo gadin dhiifamu halkanii guyyaa nyaatanii dhuganii jecha. Nuti cinqiin haadhaaf abbaa keenyaa kun nutti mul'atu. Homa diqqoodhaaf miira didiqqoo keessa seennee sadarkaa lubbuu walii balleessuutitti deemna. Biyya keenya keessatti namni lubbuu namaa baaseeti waggaa 5 waggaa 6 osoo namni tokko abbaa kanaa isaan hin jenne jiraata. Yoo fedhe biyya san keessaa badeeti bakka fedhe deemee nagaumaan jiraata jechaadha. Kana marayyuu miti mana hidhaayyuu seenee yoo mallaqa qabaate ji'a 5 ji'a 6 keessatti waan qabu kafalee bayee nagaumaan jiraata. Maatii dura qoma dhiibee deemaa biyya hambaa immoo biyya akkasiitiin. Fakkeenyaaf biyya Arabaa kana keessatti namni nama ajjeese
in ajjeefama. Namni hate harkatu murama. Namni siyaasa isan galchine keessa gale umrii isaa guutuu hidhama. Kana kanatu jira jechaadha. Nuti kanan beenu gaafa biyya namaa deemnee nyaannee quufnee irree baafnee fuulli keenya xiqqoo ifee jedhe bakka mootiin addunyaa kanaatu nuyi nutti fakkaataa jechaadha. Kun dogongora guddaadha. Ijoollee keenya of eegaa. Jalqabu waan akkanaa irraa eeggadha. Hanguma fedhe yoo madaamin teessi aarsite, hanguma fedhe yoo ammiin keessi aarse sadarkaa lubbuu namaa baasaa yookaan madaamitii dhayaa yookaan ammikii dhayaa san bira wanni si geessan jiru. Sababni isaas rakkoo keessaa bayuu hin dandeenye keessa seentaa jechaadha. Wanni si baasu maayini birrii si dhoorgate dalagaa sitti baay'ise jechaan si miidhe wantoota garagaraa si godhe carraan ati qabdu jaarsummaa himadhee balnaqa irraa fudhadhaa hin dandeettu. Wanni ati qabdu amma dura nyaatameera jireenya fuulduratti itti fufatte bakka san irraa baqattee dalagaa biraa barbaaddachuudha obboleessa kee obboleettiiti. Warri shamarraa warri viizaadhaan deemtan bayuu dandeettanii biyyatti nagalchechuu ni dandeettanii. Isin warri dhiiraa bakka san irraa baqadhaa deema. Amma mucaan kun rakkoo haganan jedhamne keessa galee jira. Wanni isa eeggatu waan hamaadha. Wama lama takka ummanni biyya sanii yoo maatiin mucaa du'e sadii nu haa ajjeefamu jedhe mootummaan ajjeesuudha. Mallaqaan nu haa kafalamu yoo jedhe mallaqa guddaa gaafatan. Mallaqa isaa miti maatiin isaa guutuun kafaluu hin dandeenye gaafatanii jechaadha. Yoo akka tasaa ummanni Itoophiyaa birmatee fi garanaa garasii walitti waa jedhee irraa kafaleen alatti wanni isa eeggatu waan kabbaadiidha jechaadha. So kana yaannee ijoolleen tana biyya baqaa biyyoota garagaraa keessa jirru qabbanooyinee haa jiraannu. Jireenyi biyya keessaatii fi amalli biyya keessatti qabannee jiraannu biyya namaan waliin deemuu hin qabu. Badoomaa fi gaaroma qabnu hunda achuma dhiifnee dalagaaf deema. Jireenya kiyyaaf maatii kee jijjiiruu deema jettee uf amansiiftee deemuudha. Kanuma jechuu barbaada. Egaa akkuma asirratti dhageessan ergaa bareedaa Shambuusa jechuun ergaa bareedaa isinii dabarsee jira. Irraa dhaggeeffattanii kanarratti an dubbachuus hin barbaadu jechaadha. Raacheen keessan akkuma dheengadda haasa'aa ture jechaadha. Miiliyoona 2 akkasitti kabajee jira laala. 2 million follow. Adiko kallachano moti da warrikono gurracha africano ni tampiano ma akkuma asirratti argitan hedduu tokko namatti tola. Congratulations siin jechuun barbaada raachuu tasfaa'ee hedduu tokko namatti tola jechaadha. Baay'ee ijoolleen kun eessaadha? Ijoolleen kun akka nama raru maaliif akka ta'e hin beeku laala. Irrooba hin kubbisaa sambaleen soodoo daraaru fi qalbii fuute naayii warri jaarsa baasee nagaanu fi. Ijoollee kana hedduu tokko TikTok irratti argaa nama raru kuma isaan beeku. Maaliifuu jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Rabbi isin gargaaru. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin tole isin bohaarsiisee isin gammachiisee dheedhee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatina. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.